Akkam jirtan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya har'aan tana akkaataa itti daataa bilisaa Itoophiyaa itti fayyadamnu isin garsiifna. Aappiidha barbaada. Aappiin kun immoo pilaastoorii jala seentee Sabanet VPN jechuudhaan akkaan asirra barreessaa jiru kanatti itti barreessuudhaan aappii kana gabbuufattee itti fayyadamtaa jechuudha. Isin aappii akkana seentanii pilaastoorii ni buufattanii ani immoo buufadheen jira waan ta'eef keessa seenee isin argisiisa. Iddoo mallattoo qubaa jirtu san ni tuyxu. Yeroo inni seenuu didu firii internet Itoophiyaa kajuu kanarratti tuyxu. Kanallee VIP online kajuu kanarra gootu. San boodaan daataa keenya bantu connect ta'ee jira jechuudha. Amma Facebook seenee isin argisiisa. Laanni dalagaa jechuun viidiyoo akka ajaa'ibatti. Viidiyoo akkanatti hojjetu amma maallaqa takka keessaan qabu jechuudha. Saffisa ajaa'ibaatiin isin hojjeta. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya waan haalaan bareedaati itti fayyadama. Yeroo sa'a isin duraa fixes akkasitti sa'aatti dabalattu. Aadis looliin bakkayyuu tana tuyxee sa'aatti dabalattanii jechuudha. San boodaan sa'a beeksisuma tokko daawwattaa sa'a sadii si kanna yeroo takkatti jechuudha. Akkasumas sa'aatii hanga feete itti baay'ifachuu dandeessa. Beeksisa lama daawwannaan sa'aatii 6, beeksisa daawwannaan sa'aatii 9 akkasii kanna hanga barbaadde itti godhatta jechuudha. Laa saantima takka illee keessaan qabu isin agarsiisa. Laa 00 dha jechuudha. Saantimni waan hin barbaade naa hojjeta. YouTube seenuu barbaades YouTube kun akkanatti hojjetaa jechuudha. Wanti kun waan dhibbatti dhugaa ta'e isinillee itti fayyadamuu qabdan jeen isiniif qoodi. Haala kanaan hojjetaa waan barbaadde TikTok barbaaddu, YouTube barbaaddu, Facebook barbaaddu waan ati barbaadde si hojjeta. Haalaan bareedaadha. Barnoota kana argachuudhaaf YouTube keenya kanallee subscribe godhaa, achumaan viidiyoo tanallee like godhaa. Takka keessaan qabanna laaluu dandeessa. Kanumatti hojjeta jechuudha. Kanaaf waan dhaggeeffataniif galatoomna.